عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني وردفتوتا كناتو كنت كيسنو أكمل سنين جتشا وريتن قرتي دنقت مشاك بنيس تولشني جرا كقارتي سنين متى سنان الكتني مشاري لين بيجرا الحمد لله نسكن وران تنان ديبي فيديو سنين متى نسي تاكسيتي هندي كيسنو ججبادر سنين جا وردفتونيس كومنتي جلان جاتا قبضنو بريسا جرا قرتي وران تنا أكقارتي mucaa gurbaa mucaa qabeessanis akka gaarii tolchinee jirra isiniin jaa yaada qabdutti ibsa dhufis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota kennatu bakka jiraattan jecha salaamtaan teenye ta'onni irraa kaate lagaa fi gaara qaxxaamurtee isin haadha qabdu isiniin jecha kan amantaa kiristaanaa qabdanis kan amantaa مسلمة قبضنس خن واقع فتاة سند خيسانو سلامتان تانية تقولنا الرقاتي سنا ركبدو سنا جتشانا جيني ربي سنا راجراتو الرجاء جمّتشوران أنو تاء أنا دعائي قد تشاجرو نلين جمّتشو برا الرتنا دبله خناف جمّتشون براسون مالي جتشون كيسان وان هن أولم نف جمّتشون ورّا قرتي مجانا حبو تهوف قبي مجا دائما سان قبي أكستي سياسة عن تبع سياسات إن قرتي اتتبعتي دلقة سجيس نماي وانجا أمون قرتي قبني خرر ميساني قرتي أكنا ما بدي قدو قرتي يوخا جريمة وهي يوخا نما جيسي وانا كسيدة لقيت تي خرر ميساني منت تتشوهتني منت تتول دبراتورن دير تتول دبراتورتي تقفان كقبي همزة دا لما فان كقرتي إيران أبد دجى فيجي قرتي مجاسن أدى خلّي دا صدفان قرتي خبرتها أكا قرتي وارديا تتي إيجاتوري وخان عرسات إيجاتوري هندي سيناتي خناف قابلين كيا هنگا تقف جا تقف كنو أكستي أنلين وعمله هم بني وان جامقات هكذا كان إسقاف دا إسفولو خرسان درتو ندا جيساني نسنينجا ديوتنا خانين ناتو أصباسا ناتو مجافدا وان تكنقوداني هي ديني نانجي خناف قا ولمان رادا جينيا قاوان النجو نفانا ترى سنينجا نهانغا دو مساقنتاتي نياتي أيه كمين أركاتشو دنديس mucaan gaabee asirraa bahee galuu isaa eegana himteen booda ani hordoffiin tiyamaadhaan turani beektaa mucaa waan takka badii hin qabne qabanii gocha isaanii raawwachuu isaanii irraa kan ka'e anis jazaa isaanii nin kafalaa kan jiru deemeetiin achirraa kalaase bakka inni dalaguus baradhee hamzee bakka inni dalaguus baree bakka inni galuus baree saniin booda nama wajjin turree nama wajjin dhaynee akkasitti isallee beekee tumsiiseetiin jiraanii innillee tumamee jira ammaan tana garuu kana hafu akka nama tokkootti killeedha yeroo sanii viidiyoo san irratti namni daawwatanii warri daawwatanii jirtanii ni beeytanii harakaata tokko garteemi muudii addaa takka mucaa irratti oofaa ture mucaan kun waan takka waan balleessee hin qabu sababa garteemi haboo feeruzaan haboo jettaan jechuudhaaf malee waan san hunda godhanii mucaan waa balleessee osoo hin ta'in jirtii waan jaamu sanirraa isaan ammaan tana hamzee jazaan isaa deebi'eefii jira akka nama tokkootti atillee nagartee jirta fiidiyootiin ture waan is garsiisee hin qabaa amma garuu kan hafe killeedha killeen garuu dhimma biraa kan yoo mucaa sanii qabaate malee dhimmitis mucaa sana akkasitti gartee harakaata dila sana ittiin goosiftu isaas nin kafalaa fi garaa keessin qabbaneessaa inshaallah hangasi oowwee ta duraati agartee jirtaa ooyee achumaanuu hordoftoonni keenya ummata san waan irra jiru ni arkitan isin hundinuu akkasitti isaanillee jazaan kafalamee fi inshaallah gata fuula duraatis waan isaan dhufaniin walumaan agarra ammoo ta umaan fidan umaata waan takka waan takka fidanii wanni isaan fidan hin jirtu
mucaa san qabanii gartee akkasitti daddarbuun isaanii tokkoffaa miidhaa namarratti yaaduun jazaan abbaadhaa abbaa namarra yaadeef ni deebi'aaf jeetii yaada. Mucaa miskiina san bakka dalagaa isaatillee qabanii dalagaa isaa dhorkanii amma kun mucaa magaalaa tana keessaa bahee jira. Hin fedhuun bakka namni kontina dararuu jee bahee jira. Kanaaf gaa eega gartee akkasitti mucaa san dararanii booda isaanilleen anilleen jeenitiin jira isiniif deebuu taa'aa jeenitiin jira. Anumaa kanattuu gartee gattaa'ee eeganni bee alhamdulillah jee kanatti yaadaa jiru. Atuu kanaan naa dhufte galatoomin siin jaa. Galata xayawaanin si deebisuun hin qabu. Kanaaf isaan humaa fiduu hin dandanarrallee borullee. Waa hunda caalaa ani miidhaa isaa san gartee santuutu na gocha maaliif amma hagartee hafe killees jazaan isaanii kafalamaa fi kafallaa fi fuula duratti inninis bakka dhaquun qabu. Tamucaatis mucaan bahee rabbiin baase alhamdulillahi. Inshallah wajji jirra naafi'atiis. Fuula duraatis waan takka waan godhan hin qabanii. Wanni isaan fidan takka illee hin jirtu. Wanni isaan fidan takka illee hin jirtu. Xiixii janii gartee ori'anii yaani feeruzoo agoonaa maliidha wanni akkas jedhamu bakka toon jirrus bakka magaalaati. Maallaqa xiqqoo kan namatti jettus namaan taphatu nama danda'a namni maallaqa kanaan namaan taphata. Garuu immoo hin goonuu jenneeti itti dhiifne. Ati immoo hanga gartee isaan mucaa san gadhiisuu dhabanii jeetiin itti dhiise ati gaa akka mucaan bahee quban qabdu eegana gaa anaas siime maleedha. Baga irraa naa kafalte garaan na qabbanaa nammaan tan akka mataa kiyyaatitti garaan kiyya haayina ta'ee jira nagaan hin gacciisee rafa. Haafellee amma haafe killeedha. Killeen viidiyoo tanallee biraa sheer godhaatii biraan nagayaadha. Arkituus arkuu baattus jaalattus jibbituus jazaan siif kafalamuu ta'a siif kafaluu teenya anaas siif kafala. Akkasitti hordoftoonni keenya viidiyoo tana guutuu sheer godhaatii killee biraan nagayaa. Annaniin komii hamtuu itti qabu gurbaa arraan tana tumame kanarraa killeedha. Killee namni biraa laalee yaada isaa kanarratti viidiyoo warra dalagaa jiru jira warri yuutuubii hojjetu. Mucaa sanatti akka malee jarjaruu ture. Maaliif mucaan kun waan takka waan godhee hin qabu waan muree murteessullee hin qabu. Isin tun intala dhalaatiin beeka qabdi firinnaa qabdi. Sanirra dhaabbatanii mucaa san waan akkasii sanirra yaaduunis gartee gocha suukannee isaa waan mucaan sanatti hin dalagamne godhuun fakkeenyaaf yoo harree dadhaban gorboota tukunii itti Oromoon nu dadhabnaan yookiin nu fayyaduu bakka isin jirtu barbaadanii qabuu dadhabnaan qabanillee waan takka hin godhanii osoo ammaan tana asitti bakka isin jirtu naaf isin jirtu natti illee nu dhufanii waan takka waan nu godhanii isin qaban afaanumaan miidiyaa irraa haasa'uu lallabuu yoo taate malee akkasitti killeen inshallah yoo jaalates yoo jibbees bakka itti ba'uun qabu jazaan isaanii kafalamaa fi inshallah waa waliin arkuu teenyu isaan amma bakka nuti jirru tanaa'u wallaalanii osoo hin taane ni beekan maaliif mucaa yoo qabne hangam takka qalbiin isii gabbu'aa jabinni isin duraaniif rabbeeyte jirtu laaffata jechuudhaaf itti yaadaniiti yaada isaaniitti dogoggora harkaa ta'e malee gartee sanirraa isaan bakka nuti jirru wallaallee osoo hin taane kan mucaa san qaban isii hangam takka hamilee isii cabsinaadha malee. Maal hamilee maaltu na cabaa? Sanirraa mucaa qabuun isaanii hamilee si cabsuufi malee bakka ati jirtuufi yookaan amma bar mucaan sun humaa keessa hin jiru humaa quban qabu ammas takkaffaa ijoolleedha lammaffaa humaa irraa hin beeku dalagaa isaa dalagatee galuu malee amma isaa waamee ka dhorkan akka isaanis sila akka yaada isaanii garuu waan rabbi nama dhorkin ilmi namaa nama dhorkuun hin danda'u waan ta'eef dalagaa san akkuma beekametti dhiisi jedhanii dalagaa sanis dhiise daruuri deemeetiin wa'adii keessa gartee baadiyyaa dhaqee dalagachuu qabaa jeeti amma hasaafare deemee saafare deemee jira. Kanaaf humaan godhan ammallee silaayii ani sumaatu gaa eegenni bakka san hin dalagini bakka biraa ilaaladhu hin jeeni lakkii asumaa hin fedhu jee mucaan ijoollee ayiliin gaa ijoolleedha adilas waan yaaddu waan hin ta'iniif kun hundi tahee kanaaf inshallah ammallee arrallee borullee waan takka fiduu hin dandeessanii nagaa rooba keessa dhukkee fikkaaftan malee humaa fiduu hin dandeessan waan jedhamuun dhagaamaan mataa kiyyaaf humaa natti hin fiddan jeetii yaada maaliif yoo waliin taphachuuf barbaanne ni taphanna magaalaan guddoodha magaalaa tana keessatti waliin taphanna
an sodaan gartee isinirraa lollo kadheef illee hin qabu garuu maalii fi namaan ammataatti qabadhe faa waan akkasiisan gartee badii dhiirti gaa dhiiraaf bobbaate waan ta'eef badii waan harkaa hamaa isinis seentanii yookaan isaa harkaa hamaa seena waan ja'uufiin an xiqqoo isinirraa kusadde bikki jirrus biyya namaati biyya namaa tana keessatti ijji ilaalannuun ija biraati waan ja'amuufiin isinirraaf qaqqabe malee obboleeyyan kiyya jaalanneetii miti kabajaadhaa fi xiqqoo mataa walirra qaqqabanne mi'a hafichoo hamtuu waliin dhaynu nutumaatu maqaan keenya oromoodhaan yaamamna isaan akka fedhan jaanillee anumaa hin ju'uuni waan ja'amuutu humaa hin godhu yaani hamtuu isaan irratti hin dalagu jechuutu xiqqoo ganna qabaa jira malee anamma magaalaa tana keessatti nin taphadhaan warra halkan gurraacha isaan fuudhee mana dachi jalaa isaan geessu yaani maallaqa wannutu wanni dalagaati nin godha garuu hin godhu atilleen baga akkas hin godhini baga ifuma garsiifte anilleen kunoo akkana feeruza wajjin dhaabbatu jira anilleen akkana isin garsiisuun hin danda'a gartee karaarra keesse amma namni hedduu takka garaan itti na gubatee jiru ni beektaan killeedha killeen ni beektaa waraabessi maal jee maal Oromoo keessatti nama najjeeserra nama kun achi ga'ee jee gartee halaala dhaabbatee qubanan laateetu na nambisinii jee hamzeen akka nama tokkotti mucaa san hin beeku bakka inni dalagullee hin beeku namni mucaa duraan osoo ati mana sanirraa hin bahin mucaas beeku mucaas bakka dalagaa isaa beeku killeedha malee nama biraati miti hamzeen hin beeku killeedha kan geessee mucaa bakka inni dalagatutti quba itti laatee mucaa san qabsiise siigalee arraas borus killeen wal fahamna akkasitti siinaftuu lolli lola baay'ilamaati inshaallaatti sitti qophaa'ee wal fahamnaa sinjaa obboleessa kiyya taakasitti isin daawwattoonni keenya aariidhaatu na bute dhiifama isin jechuu barbaadeeti aarii killeerraa kan ka'e waan kana kan inni jechaa jiru isa gartee waan inni mucaasan godhaa ture harkees harkitanii jirtanii kan harkinilleen harkuuf teessan inshaallah fuula duraa fi wanni suni waan sila ilmi Oromoodhaa walirra godhuu qabu miti maaliif isii intala dhalaata mirga qabdu ja'anii dandayan kallattiidhaan isii barbaaddachuudha dadhabanii yoo duuba mucaa sanii maaltu isaan geeme mucaan kun garteemi ilminuu abbaarraa itti gaafatamuu dhiisee jira abbaan ilmarraa itti gaafatamuu dhiisee jira namni kun namaaf danda'aadha isin ijoolleedhaa miti ilmoo isaan taane sanirraa garteemi waan akkasiisan yaaduun dhiphina sammuuti inshaallah killee ammoo taisaa waliin dhufnaa fuula duraa fi akkasitti daawwattootaa fi hordoftoota keenya galatoomaa chaawu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.